إيشين هذا ثينا تيجان. أنا ما بعرف. أنا وراكيت إيشين. إيه. والله بل. أنا جوا كده. Serious? No way. No. أنا وراكيت ما كان لايفين. هذا ثينا تيجان كذا لقى جلدي دبارة ينادوت. ها؟ Bakka dalagaa jirti dabbaraan laayifii galtee fakkaate itti ergi. Lakki isheen maa fiduun qabdu akkas maal gooti isheen haati ana maadha warraa kiyya tasan fidu miidiyaarra. Naa gorsime miidiyaa makana irraa gali yeenni dadhabemee naa gorsime. Maal gooti boo haati. Itti himimee hin dadhabe. Argitee Ati warraa Koppileen kitaabni goraa gaa'eeti nama kuma lamaan as teettanii taaptaa battaa argamu. Asli. Wayye. Har'a biyya Itoophiyaa keessa hojiin hin jiru barri guyyaa boqonnaati harri. Okay. Har'a guyyaa boqonnaati hojiin hin jiru biyyattii keessa. Boqonnaa gaarii ta'u. Amma amanta samanuu baattee kun haadha seenati meenaa gorsiin dadhabe miidiyaa kanarraa gali jedhanii kun ogidee asii dalagaa deemtee achumaan bakka dalagaati laayivii seentii gorsi mee yoo asirraa dhageesse. Iseedhaa amma dhugaa seedhaa sobin boo. Serious? Wallah haadha seenati. Wallah siree. Ati heeyyama abbaa manaa kee malee laayivii irraa maal goota? Kana na dhibee bara. Wajjin jirraa bara abbaa manaa waliin jiru? Waliin jirraa bara. Mana tokko keessa jirtanii? Mana tokko keessa jiru bakka dalagaati baddee asii mana arabaati seen. Mana keessa jirtu asli? Mana keessa jirraa kursii kiyyan argitu. Ani koona dhibeeraam kursii kee akka ta'e maa bareen jira garuu. Neetworkiin qaba. Alhamdulillah kan neetworkiin ni Koppileen godhataa. Asli. Wayye. Oo Mansuur. neetworkii qabaara doktor baga gammaddee. Ijoollee meeqa qabda asli? Ijoollee sadii qaba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Isheen ana waraatteeti ani koo xinnoo fuudhu. Daa'ima fakkaatti. Neetworkii rakkise Mansuur haasaa baay'ee qaba. Haasaa boombii fakkaatu kan asii darbatu ka'e neetworkii rakkisaa jira. Yaada zahaa bitaa ture. Mansuure. Asli. Wayye. Ijoollee sadii dhiisnaan intala mucaa tokko godhatte hin fakkaattu barsheen. Maayete Mansuur. Ijoollee sadii dhiifnaani nama ijoollee tokko godhatte hin fakkaattuun siin jedhe ati warraa kee. Meekaappii fi ashaangulliitti oomamoo tiktook irraa fitti godhan kana bakka. Mashallah, ay gaariidha. Akkas taanaan gaariidha. Walii wajjin dubbattanii taanaan haa ta'u kaa maal abbaasaa. Fedhii keessaniin ala wanti ta'u hin jiru. Umriin isii bar 35 nama guddaadha. Hin fakkaattu garuu. Bakka homaa isiin gibeen qama taateef gandummaa bakkatti daa'ima jettaanii miti narra hangafa bar waggaa 5 na dura jirti. Irratti fuudhuuf ka'an.
Shari'aana gaafuriiti. Arba otoluu tan jenne sheekon. Ay maal si godha gaa. Hin eeyyamtaafi. Waa qopheeffatteeti moo ganaatti yaaduuf silaa doktor. Itti barbaaduufi. Isin tasa ati yoo dha manaa birraa fuutes sittin aartuu yoo wal diddanis hin soomdu lamman keessanuu wanta akkana baay'ee gaariidha. It's good. Wal fuulduraa ma jiraattu gaariidha abbaa manaa faana manaa akkana. Bareeda. Biyya akkami? Ati garuu kan biraa fuuchuun barbaaddaa? Ani moo? Dhugarmaami yoo argadhe haftaamii jechuun warra tooppii keessa jiru yoo argadhe haadha qabeenya namni yoo argadhe malee mizin biroo dubartii akkas. Maal si godhama qabeen nama qabduun kunoo si gammachiistee ijoollee sadii si kennitee si wajjin jiraataa jirti yoo qabeenyi biraa dhufe koo gammachuu amma haadha warraa kee wajjin qabdu kan hin qabdu argattu ta'a bari kana. Maaliif? Namni tokko gaafa horii baay'ee argatu gammachuu dur qabu dhaba. Tokko immoo of course gammadee uma jiraata. Garuu isamma qabdu kanaan ijoollee sadii horattee akkana kun wajjin kofaltee taphataa jiraatta taanaan rabbiin isarratti barakaa sii kenna bari. Eeyyuu san akkasuma ta'ee garuu kan rabbi dhugaadha. Ani mootu akka lubbuu kiyyaatitti ammaati fakkeenyaaf hiriyoota kee tokko minaamin keessa warri jaarsa irraa du'e. Baay'ee nama gaariidha innaa ijoollee gaarii bakka ijoollee shakka gaariitti qabdi diinii kana akka gaariitti barsiifatti ijoollee kana keessatti lakkiinaan jedhe eshi akkam goota jennaan maal godhe galgala irbaata gaafa nyaatanu nyaata afaan keessa kaa'ee hiriyaa jira Usmaan nama jedhamu dhageesse Usmaanii haadha warraa lammata fuudheemii jedhee taasa'a. Jennaan maal rabbitoo heeyyamee fi maal qabalee yoo fuudhee jetteen. Kanaadha giiftiin kana booda gaa oonan dabaladhee jedhe rakkina hin uumtu jedhee shab godhate. Ji'a lama booda dhufee itti waan akkanaa jira de. Hin maraattee balaa buustee cinqii meeqan dhufe jaarsummaa meeqan dhufe. Akkasila atis haasaasii amma haasaa jirtu kana. Kophaatti tun ta'in ummata biratti ni taasa'a jettee gurra si buusaa jira laa of eeggadhu giifti. Goodan maratta atta. Mataa dhukkubbiidha wallahi. Rabbimti halaala nu godhee nu mormuu hin qabnu. Kunna rabbiiti alhamdulillah. In morminu shari'a rabbii hadiisa rabbii garuu tokko ituu ta'e baay'ee gaariidha. Egaa shartii kaa'ame keessatti immoo lama sadiis fuudhaa jechuu jira. Kana keessatti nu hin morminu waan. Garuu ati asli biyyatti galii ati kottu biyya galii. Galuu? Jalqaba biyya galiitii takka hojii hojjedhuutii achi booda giiftii ofitti fudhatta. Waa biraa garuu hin ta'u. Lammata fuuchuun hin ta'u. Amma isheen dhuftutti. Amma meeqa akka maal dalagaa? Anatu si hiisisa sitti meera. Galuu bakka Mansuureen ana eegu arafeera. Waan rakkoon hin jiru mari'anna. Guddee barii mari'anna jedhu. Kun saalihiidha giifti waa meeqa waan barbaadde yoo goote illee kun miskiina rabbiiti rabbiin sii kenne. Wallahi. Iddoo himatti akkuma jiraan namni hundi akkasii mana keessatti na gubdu hin beeku. Ayi dubartiin nama gubdu hin beeksisti sila fuulli kee yoom kana fakkaata gubattee baatee ta'uwana sadii ijoollee sadii hin qabdu amma wanaa sila maal dubartii abbaa manaa gubdu mee qabeennaam. Inuma haasaan man danda'anu bara. Haasaan man danda'anu. Ijarra ta'anii. Abbaa manaa ta'ee dubartii abbaan manaa dubartiidhaan gubatu
Asaan danda'u akka gaariitti nama bana bira naquu bakka jireenyi isaa uffanni irraan bareedu asaan jaallatu nama arguun barbaadu bakka astarasiinumaan jiraata wallahi. Gin haati warraa kee gaarii taanaan ijoollee kee akka gaarii siin kunuunsisi taanaan kun akkuma kana si wajjin baateen taphatti taanaan it's good. Freedom isii kenniteetti jechuudha. Galatoom jettuun kun amala kee qaraara itti dabale garuu xiqqoo. Galatoom ulfaadhu wallahi Mansuur. Umrii dheeradha. Haadha faatee wajjin dhiyoo kana ispoortii seenanii mana keessan asfaarraa eegaltee siin jira warra ispoortii baanaan lash jette malee. Kiyya kana maan dhugoomsine jaarraa kiyya maa sobatti fudhata. Waggaa meeqa eegee wal fuutanii Aslii? Waggaa torba waan akkasii torba. Kan dabarraan taate dubbiin bakka firmaan. Alhamdulillah. Jireenya keessatti waggaa torbaa ol waggaa 5 ol namni wajjin jiraate Aslii amma kana booda iseerraan wal dhabuun jireenya mitisiif baay'ee sitti ulfaata bara. Ijoollee kee jireenya kee mana keessaa wal danda'u yoo ati waamee qaballeessite si dandeessi waggaa 5 ol gatii ta'eef amma namni reef wal fuudhee waggaa 2-3 amma ga'utti akka gaariitti keessi isaa wal hin baru bari. Maaliif innis waa biraa yaadee dhufaa isheenis waa biraa keessa turtee dhufti freedomii barbaada waggaa 5 gaafa galtu garuu sabriidhaan si wajjin jiraatte waggaa kana hunda alhamdulillah. Kanaaf jennaan namni waggaa 5 ol jiraate walii hiikuun baay'ee salphaa miti. Of course namni waggaa baay'ee jiraates walii hiikaa garuu waggaa 5 ol gaafa ta'u akka salphaatti hin ta'u. Amma waggaa 1-2 gaafa ta'u namni wal dhiisee wal biraa deemuu danda'a. Waggaa 5 garuu the best. Amma nu waggaa torba kun filannoo lammataatu waggaa lamirraa nyaatte. Alhamdulillah wallahi baay'ee gaarii. Waggaa kurna keessan garuu anniversarii akka gaariitti nan dhufaanis. Kida mubaarak yoo daballe garaan isaa kun waxaa achi jedheettiniin guyyaan kun suuraan si jalaan badhu suuraa yaadannoodhaaf kaata. Hin jiru asin sodaati mubaarak. Suuraa maaltu nu jalaa badaree mubee yoo dhabame sargiin kan keenya nuun bada malee. Mubeen jiraachuu qaba. Mubee malee isa malee. Mubee malee. Kaayyee. Ijoolleen yaanolee faa jedhaa jiranii bakka akkanatti guuttan natti fakkaata. Okay, Nasri anniversarii cidha kootiiti jedhiiti guyyaa isaa barreeffadhuuti mana ciisichaa jaarsaa fuulduratti laxxafadhati har'aa jalqabiti. Galgala dhufee gaafa laaluunis itti yaada kana. Dabareedha wallahi. Anamma. wallahi jetti gar. Kaanuu gootamaa. Kanuma maal? Ispoonsara gimmaasha adii yoo taate gimmaasha mubaarakaa ta'uudha. Mubaarak hin taa'aminnaati kana gaafa namuu beene shasiriddi. Yoo wada dhabame giiftiidhaan goona yaaddayin in goona fuma keenyaa mubaasne walakkaan danda'a abshir. Bakka katabadhu Mansuur walakkaa dandeenye nomaa rakkoo hin jiru walakkaa rabbi qabda. Wallahi Mansuur yaada kana fideera waan ta'eef namni mata duree namaa kennu waan guddaadha. Sargi ammoo namni biyya kanattuu sargi ajaa'ibaa kana goggodhataara yaani rakkoo miti inshallah numatu qopheessee si waama isin of qopheessinaan nuti hin godhanna waan bira. Ciisaa ilaalu gaafa ciisee jedhu ciisee gaafa ol jedhu jalqaba si ilaala jireenyi haadha manaaf abbaa manaa akkoo waan si dhibu Aslii ati jireenya kee keessatti halkan gaafa ciistu haadha warraa kee ilaalaa ciistaa ganama gaafa subiidhaaf kaatu haadha warraa kee jalqaba kan ilaaltu bara. That's why ko rabbiin orma fidee kunoo dhiiga godheesii wajjin jireechisa. Kanaaf abbaa manaaf haadha manammaan kun min attachmentii akkamii akka inni qabu gaafa laaltu wallahi rabbiin uumama akkanaa uumuunsaa jaalala akkanaa haadha manaa keessa jaalala akkanaa abbaa manaa keessa kaa'uun wama dinqiidhaaf. Ganama subii gaafa lakkaatu ilaal ijjigee gaafa banamee jedhu haadha warraa keessatti bira jirtu ishee ilaalta. Galgala ciisuudhaaf gaafa deemtu ishee ilaalaa ciifta. Bakka rabbiin jireenya kana nuu kennuun isaa wallahi ni'imaa guddaadha bara. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
alhamdulillah. Bareeda. Tiyaadi bakka giifti. Laa waan itti yaadnu hin qabnu inshallah rabbi guyyaa sana nama ga'u umrii dheeratee nu haa godhu numa godhannu abshir. Ayyee. Bakka Mansuura yaada keetiif galatoomitti qophoofna waggaa sadiin kana yeroo dheeraa qabna. Thank you Asliki Yashi. Ayyee. Sitti haa tolu Mansuuri kiyya baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabanya. Rabbi umrii si haa dheeressu horii bulii. Ayyaa rabbi si mokkori rabbi ilmaan si mokkori qabeenya rabbi si mokkori galatoomi dhugaa namni akka keetii kana argachuun jaarraa kana keessatti ulfaata. Nama umrii xiqqoo nama hubannoo qabu beekumsa qabu maallaqa qabu miti warri waloo kuma kudhan gira gaafa oltarayyuu argachuun ulfaata. Ati morgilee akkana kolfitee uummata kee wajjin miskiina kan waan beekne kan qabne kan qabu wajjin hunda ija tokko laatu ani dhugaa baay'ee natti tolta. Thank you very much. Namoonni baay'ee warri fagoo waan jiran se'an waa baay'ee sirraa baratu jedheen abdii qaba. Sitti haa tolu umrii fi nu dheeradhu rabbi hamtuu sirraa haa qabu wal agarra yeroo gaarii nuuf qaba.